Kitaaboleen afaan Oromootiin barreeffaman 5 magaalaa Adaamaatti eebbifamanii dubbistootaaf dhiyaataniiru nuun jedha. Gabaasni as magaalaa Adaamaatti arganne Wagaayyoo Nugusee bal'inasaa akka taanutti isinitti hima. Kitaaboleen afaan Oromootiin barreeffamanii dubbistootaaf dhiyaatan kunneen barreessitoota garaagaraatiin kan barreeffamanidha. Mata dureewwan kitaabota eebbifaman kanneenis Hiree Galgalaa, Du'a Gurraacha, Jiruu moo Du'a, Duubaa immoo Biyya, Hordofa Seenaa fi Du'a Laga Abbayyaa irratti kan jedhanidha. Kitaabolee kanneen keessaa 3 isaanii asoosamoota afaan Oromooti. Kitaabni inni tokko kitaaba asoosamaa Agaataa Kiristii Days on the Nile jedhu Du'a Laga Abbayyaa irratti jedhamee afaan Oromootti kan hiikamedha. Kitaabni inni tokko garuu kitaaba qorannoo seenaati. Sirna eebba kitaabolee kana irratti kan argaman Dr. Gammachuu Magarsaa haasaa godhaniin uummanni Oromoo haalleen jiruuf jireenya isaa seenaa keessatti dabarse karaa garaagaraatiin ibsachuu ergi jalqabee kan ture ta'us ragaalee barreeffamaa heddumminaan hin qabu jedhan. Barreessitoonni waa'ee uummata Oromoo quuqamanii afaan Oromootiin barreessanii kitaaba qopheessan hundi galata argachuu qabus jedhan. Oromooni hin katabin malee rakkoo isaa eega himachuu eegale. Dhihee barihee waggaan isaa dheerateera. Waraqaatti hin katabamne malee seenaan sun badeen jiru. Kana kan katabu isin kan keessan duwwaa otoo hin ta'in kan abaabayyuu, kan akaakayyuu, kan abbaa keessanii, kan keessan. Hojiin keessan baay'ee guddaa, baay'ee ulfaataadha. Ijoolleen har'a nu dura, nu hangafoota keessan dura afaan Oromootiin waan hamma kitaabaa ga'u qortanii 5 saa asitti dhiyeessitan kun gosa biraa gola biraa galata guddaadha qabdu ammallee galata argadhaan isiniin jedha. Ogbarruun afaan Oromoo yeroodhaa yerootti baay'inni isaa dabalaa jira. Sadarkaan qulqullinaa fi qabiyyee ogbarruuwwan kanneenis fooyya'aa jira jechuun kan hime ogeessa afaanii fi ogbarruu kan ta'e Beekan Gulummaati. Barreessitoota kitaabolee kanneen eebbisiisan keessaa tokko yaada kennaniin ogbarruu barreeffamaa afaan Oromoo guddisuuf hawaasni barreeffamoota afaan Oromootiin dhiyaatan bitatee dubbisuu qaba jechuun dhaamaniiru. Namoota sirna eebbaa kitaabolee kanneen irratti argaman keessaa tokko akka jedhanitti kitaaboleen afaan Oromoo bifa kanaan dhiyaachuun isaanii kan isaan gammachiise ta'uu eeranii dhaloonni qubee aadaa dubbisuu fi barreessuu cimsachuu qaba jedhan. Kitaabni 5 guyyaa tokko eebbifamuu dhageessin beeku. Eebbifamis hin beeku. Kanaaf kun waan gaariidha. Jajjabaatus qaba. Haamilee barreessitoota kanaas immoo eeguuf atleastii uummanni keenya immoo dubbisuu aadaa godhatu qaba. Keessattuu qubee generation dubbisuu aadaa godhatu qaba. Waanuma fe'iyyuu haa ta'u mee otoo waanuma Oromoon oomishu kana kitaabas haa ta'u qamadiis haa ta'u garbuus haa ta'u sirbas haa ta'u mee bitaatii fuunfadhaan jedhan. Dorgommiin miidhaginaa Miis Bishooftuu bara 2006 sirna hawwataa ta'een magaalaa Bishooftuutti adeemsifamee jira. Darbee dabalee bal'ina isaa akka taanutti isinitti hima.